cloud computing maali? Faayilonni keenya wantoonni nuti hojjennu kun guutuun isaa qilleensa irratti compute goona yookiin mootii computer nu fayyadamnu kun qilleensa irra jira mobile ta'e computer ta'e device adda adda cloud yookiin immoo duumessa keessatti kan process godhu. Maaliif cloud computing jedhama? Akkasuma mootii cloud computing kun wanta beeknuu fi wanta beekne irraallee maali? Faayidaan isaa hoo maali? Maal fa'aa guyyaa irraa wantoonni nuti fayyadamaa jirrullee maali kan jedhu amma dhuma viidiyoo kanaatti nu waliin turuudhaan baraa isinii jechuun barbaada. Har'a sagantaa har'aa irratti software developer Bontu Saalee akka gaafataatti kan ani gaafadhu Abdul Hakim Hajooti. Chaanaal keenya subscribe gochuudhaan eegala. Gamanumaanuu gama podcast keenya irratti yeroo deebinu mee cloud computing maali? Haala salphaadhaan everyday use yookiin immoo guyyaa guyyaarraa wanta interact goonu keessaa cloud computing kun maali? Yeroo baay'ee ni jedhama waan ta'eef. Cloud computing yeroo baay'ee dhagahama. Namoonni gaariinis akka faniittis cloud gisee jettu cloud nuti hawaarratti arginu kanaaf illee wanti ijoo danda'a. Garuu cloud computing wanta baay'ee powerful ta'edha. Achiin duratti yommuutu waan biraa kaasuu qabna. Mitiree kompiitaraatu jira, sarvaraatu jira. Kanneen dhufanii tika cloud computing wanni jaamu kun uumamu jira. Kanaafiyyuu maalini tokkoffaarratti kompiitaraa jira. Kompiitara nuti fayyadamnu bilbilli kompiitaraa wanti hundi kompiitaraa mitire. Kompiitaroonni kun maal qaban? Memorii qabanii, storage qabanii. Storage kana irratti nuti faayilota keenya wantoota keenya hundaayyuu achirratti save gooneeti ka fayyadamnu. So computer kana malee ammootu server waan jaamutu jira. Server kun ammootiyyuu daataadhaan guddaa daataadhaan baay'ee kan namoonni addunyaa kanaa guutuun itti fayyadaman kana bakka irratti save godhamu server. Computer erga geessite gara serveraatti deemtee jira. Serverri maali? Serverri bakka daataan irra taa'u daataaleen addunyaa kanaa guutuun irra taa'udha jechuudha. So conceptiin cloud computing ijoo kun yoom eegale? 2006 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo jalqabaatiif kan eegale. Sababni inni itti eegaluu danda'eefillee daataadhaan yoo bakka takka qofa taa'an fakkeenyaaf biyya takka qofa irra yookaan taante adagaa adda addaatiin yoo wanti addaa uumame yookaan lola ta'uu danda'a yookaan ifaan gubatee ta'uu danda'a. Wantoota adda addaatiin yoo daataa seentariin sun fakkeenyaaf ka adagaan irra gahu ta'e daataan achi jiru sun guutuun ni bada jecha. Which is kasaaraa guddaa biyya irrattis ikonoomii irrattis kan fiduu danda'udha. So sanirra dhaabbatanii maal joo eegalarree daataa seentariidhaan kenniin biyya irratti godhanii biyyoota hundarrattuu bakka fakkeenyaaf yoo asii waa ta'e kaachii osoo addan dhaabin akka itti fufu dalagaa isaadha jecha. Afrikaa irratti, Awurooppaa irratti, Ameerikaa irratti biyyoota jiran hundarrattuu daataa seentariidhaan kanneen dhaabanii daataa seentariidhaan kanarraa daataadhaan kunniin addunyaa irratti akka process godhaman jecha. So kun ka'ee galee 2006 akka lakkoofsa Awurooppaatti jecha. San booda daataa kanneen daataa seentariidhaan kanneen namoonni yuuzarii akka keenyaa kun akkamitti access godhare intarneetiidhaan access godha. So gaafsan cloud computing wanni jaamu ati data center wahiitu jira. Data centeriin sin barbaachisu. So data centerii bakka wahii jiru irratti ati faayilota kan kee suuraa ta'uu danda'a wantoota adda addaa achirratti save godhatta. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana bilbilli ati harkaa qabdu yoo kan badu ta'e fakkeenyaaf si jalaa gadi baatee bilbila biraa bitattee akka duraanii sin deeffachuu dandeessa. Google Cloud, iCloud wanta qabdu sun deebistee login gochuudhaan jecha. Which is kuni powerii cloud computing iti. Wanti kan kee hundi contacting kan kee message kan kee wanti hundinuu cloud irra waan ta'uuf serveriidhaan biyyoota adda addaa irra jiran sanirra waan ta'aniif jechuudha. So cloud computing wanti jedhamu kuni walumaa galatti waan qilleensa keessa jiru jechuu osoo hin taane serveriidhaan iddoo garagaraa irratti bakka garagaraa taa'uudhaan daataaleen nuti barbaannetti access godhameetini bakka itti waan adda addaa storage godhannuu fi kanneen kana fakkaatanidha kan ati naabsite. Kanuma wal qabatee mee kaampaniilee akkamiitu cloud computing kana provide godha yookiin fakkeenyaaf namni tokko gaafa waan adda addaa fayyadamu gosoota kamtu jira kan jedhutti osoo deemin dura mee waa'ee dhaabbata kanneen duuba jiru dhaabbata cloud computing kanneen duuba jiru yenufaa. Provideroonni akkuma beekamu addunyaa irratti ammaa kana warruma teknooloojiidhaan addunyaa gonfatee keessaa jechaa tokkoffaa Googleedha. Googleen wanti isaa akka of danda'e qaba akkasumas Ahosiidha Amazon jechuudha. Ka Amazonis akkasumas ka wantiidha Microsoft jechaa jechuudha. Ka Microsoftiin kunis wanti of danda'e kan provide godhan akkasumas ka fakkeenyaaf Dropboxii fa'aatiin. So kunniin amma bakka hundarraa data center qaban.
Fakkeenyaaf wanti yoo kan fudhatu ta'e Amazon yoo kan fudhatu ta'e biyyoota 30 ol irraa qaban addunyaa irratti daataa seentarii dhan jecha. Kontinentii dhanirraa kontinentii dhanirratti bakka hundarrattu daataa seentarii gurguddaa 30 ol qaban. Same thing Microsoftiin gara 60 olii qaba addunyaa irratti jecha. Googleiinis akkasumatti. So warroota kanniintu wanti kana provide nu godha nuti ammoo osoo ganaase serverii tokko gadi dhaabnu osoo nu barbaachisin cloud irraan internetaan access gochuudhaan wifiidhaan yookaan daataadhaan bilbila keetiin yookaan laptooppii keetiin kan faayilota kan bakka barbaadetti akka keessattu kan siif provide si godhan isaanii jecha. So kan ammootu as you go waan jaamu jiran pay as you go adada fayyadamaa deemtuunis kafalaa deemta firiidhaan. Fakkeenyaaf amma storage man kun yoo garagara jira kan tira kaftetti wanti mobile kee keessatti qabattu fakkeenyaaf iCloud fa fudhachuu dandeenya. iCloud ni mobile kee maybe yoo 64 tahee storage isaa yookiin immoo yoo 128 tahee 500 tahee yoo kun kan jalaa guutamuyyuu ta'e iddoo accessii kaa'atutu jira jechuudha. Which is faayilota kee mobile kee even 1 terabyte illee ati mobile kee keessatti yookiin immoo computer kee keessatti osoo hin qabatin iddoo hii kaa'atuu dandeetta. Achirra sii kuufamuu danda'a. Anytime mootii achirra download godhachuu dandeessa. Direct sync godhattee mobile yookiin immoo computeraan sync walitti gooteeti. Anytime you're at even suuraa yookaan so direct iCloud irratti akka deemeeti store sito mobile kee qofaa yoo son ta'in jechuudha. Which is kun maal fayyada akka wantiin keenya guuteen jira. Kana jechuun bar like akka hubadhetti having some super computer somewhere. Kana jechuun bakka computer guddaa wahii iddoo wahiitii qabaachuu jechuudha. Keessattuu as you go jechuun ati amma fakkeenyaaf kan GB 256 na jalaa guute jettee computer biraa bituurra yookiin external device biraa bituurra maallaqa gabaatti taananii kana jechuun hamma teeraabaayitii 500 illee yoo kan wanti san hunda guddatu ta'e like computer xiqqishuu tanarraa yookiin GB xiqqishuu kanarraa achirratti storage goota. Keessattuu namoonni computerota maal kana fayyadaman ni arganii wanti faaratti arguu danda'an jedheeti yaada. Microsoft Edge fa'aa inni illee cloud qabanii cloud isaanii irratti drive achirra walitti Google drive jiraachuu danda'a. Mee kanneen illee wal qabsiisitee fakkeenyonni waan kanaan jiru kan fa'i kan jedhu. Cloud computing kana individual irraa haga businessota gurguddaatti illee everyday fayyadamaa jirras ni fayyadamamas. So fakkeenyaaf akka useriitti nuti amma beeynes osoo beeynes ka guyyaarraa fayyadamaa jirru maal faadha Gmail, Google Drive, iCloud warroonni nuti suuraadhaan, footoodhaan, faayiiliidhaan, kontaaktiidhaan, miiseejiidhaan kan kee kunniin yeroo ati hatta bilbilis jalaa badee deebistee bilbila haaraatti sammayyuu galchitu kasii deebi'aniif sababa cloud computingiitiin jecha. So gosoonni isaadhaa ammootu baay'eetu jira. Sanniin keessaa kanneen akka fakkeenyaaf infrastructure as a service jaaniitu jira, software as a service jira, akkasumas platform as a service jira jecha. So infrastructure as a service yeroo jettu amma fakkeenyaaf akka dhaabbataatitti ani sarvara fiizikaala ta'e tokko fidee asitti air conditioning godhee fi addatti kilroomii godhee fi bakka godhu lakkii kana ati provide naa godhi Googlein yookaan Awusiin provide si godha ati immoo injiinaroonni yookaan developeroonni software ati barbaachisan dalaganii achirratti irratti baasan san test godhanii wanta hunda godhanii irra baasu kuni maalidha infrastructure as a service kajaamuun isa saniin jecha. Kan biraa mootiyyuu platform as a service dha. Platform as a service amma fakkeenyaaf kanneen akka ERP sisteemota sisteema wahii ati kaampaanii kan kee keessatti akka haariyaatti dalaguun osoo sin barbaachisin kaampaaniidha wahii dalaganii provide si godhanii ati san fiddeetuma kompiitara keetirratti paaswordii fi imeelii waan san itti galchite wanta san kaampaanii keetiif wanta si barbaachisan irratti fayyadamta. Wachiis kuni maalidha platform as a service kajaaman isa kanneen jecha sisteemota kaampaaniin biraa provide godhu ati fayyadamta. So kan biraa mootiyyuu software as a service. Software as a service fakkeenyonni gurguddaan jiran keessaa Gmailinu software as a service dha fakkeenyaaf Googlein Gmail dalagee Gmail san userii xixiqqaadhaaf firiidhaan kan sanirra yoo dabarte mootu
kaffaltee akkasumas emaila pro emailii ka biizinasa akka bitatu kanneen fa'aa wantoonni akkuma zuumiin fa'aan kanneen akka kunniin hundinuu maali kan nuti everyday fayyadamnu kaffaltaa xixiqqoo kaffallee osoo hin beekin fayyadamaa jirru kunniin hundinuu software as a service warroonni jaaman isaan kanneen jechaas wantoonni jiran kaataagoriidhaan kanneen keessatti xixiqqaa irraa haga guddaatti kan addunyaan ittiin fayyadamaa jirtu. Har'a waan baay'ee interestii qabu kaasaa jirra kan irraa haasaa jiru mootu waa'ee teeknooloojiiti. Akkuma beekamu Yuursteek Akaadaamii LLC'n mootu yoo dhaabbata barnoota teeknooloojii afaan Oromoon ogummaalee teeknooloojii adda addaa koorsiidhaan isinii qopheessuudhaan afaan Oromootiin kan isinii baasee dhaabbanni kunis dhaabbata mootummaa Ameerikaa biratti hayyama daldalaa mataa isaa kan qabuu fi akkasuma sartifikeetiin isaa sartifikeeta intarnaashinaal kan ta'e kan kennuudha jechuudha. Kanaafiyyuu Yuursteek Akaadaamiitti dhuftanii barnootaalee adda addaa kanneen akka full stack web development akkasuma immoo app development waa'ee artificial intelligence python programming digital marketing fi computer basics kanneen biroos video editingis dabalatee content creation illee dabalatee yeroo gabaabaa keessa kan dabalamaa jiru afaan Oromoo afaan Ingiliffaa wantoota hedduu namoota adda addaatiin namoota ogummaa garaagaraa qaban adda addaatiin kan afaan Oromootiin isin barsiisuudha jechuudha. Kanaaf mootiyyuu har'umarraa eegaluudhaan barnoota keessan eegalaa isin jechuu barbaannaa koorsiin kun koorsii qophaa'aa yeroo barbaadanitti argachuu dandeessanii akkasuma inistiraaktaroonni namoonni barsiisaa taataniitiin dhuftaniitiin Yuursteek Akaadaamii irratti koorsii qopheessitanii barsiisuu barbaadanillee koorsii keessan qopheessatanii fiduu dandeessanii saniif mootiyyuu iimeelii info@yuursteek.academy kan jedhu irratti nu barreessuu dandeettanii jechuudha. Kaan immoo linkii komentii keessa descriptionii keessa isinii keenya linkii iddoo barnoota. Yeah, that's really great to be honest. Wantoota baay'ee kan ati kaaftee isa saniin keessa mootiyyuu wantoota akka keessattuu everyday use osoo beeknus ta'e osoo hin beeknis kan miinifoogtonni kun cloud computing jechuun iyyuu osoo hin beekin numa fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf keessattuu Gmail kaastee turte Gmail maybe percentage 90-95 ol wantoonni ani namaa walii barreesse wantoonni imeejiidhaan garagaraa pdfidhaan garagaraa kan namaa walii erge suni eessa ta'a fakkeenyaaf gaafa moobaayila haaraa bittu moobaayila tokko si jalaa badee yoo jennu fakkeenyaaf gaafa bittu imeela duraanii sana gaafa itti galchitu kan daataan sun sii dhufu warra provider si godhu kan irraa jechuudha warra googilii Gmailii ka googilii mire Google bira si taa'aa ture jechuudha daataan keessun computingiidha jechuunis cloud computing service keessa isa tokko jechuudha like software as a service wanta ati kaasteraansi kaase so kunniin fakkeenyota salphaa garuu mootii wantoota complex fakkaatu yeroo yaadan haala gaariidhaan kan ati ibsite cloud computing kunniin fakkeenya faayidaa isaa kaafnee jirra akkasuma mootiyyuu wanti riskiidha jedhamee fudhatamuu danda'u maali fakkeenyaaf wanti riskii ta'u yookiin wanti nama sodaachisuu danda'u waa'ee kanneen irraa. Amma maali yeroo daataa sarvarii yeroo jennu nuti akka waan xiqqaatti yaaduun qabnu daataa sarvarii jechuun akkuma ati beektu sarvaroota guguddaa manoota guguddaa keessa security guddaadhaan eegamanidha miti akkasumas mootiyyuu sababnummaan cloud computingiin kun itti dhufeefu duraan maali biyyoonni takka fakkeenyaaf Ameerikaa yoo kan fudhatu ta'e daataa seenterii tokko qabanii daataadhaan qaban guutuu achirratti seef godhan. Sun ammoo maalidha yoo akka tasaa wanti sun dhahame yookaan mootuu dhiibbaan biraarra gahee daataan sun bade jechuun biyyi ni badde jecha maaliif wantoota baay'ee faayinaansiin kan mootummaan kan maalii wal qabatu wantoota daataa baay'eetu achirra jira waan ta'eef. So sababa saniiti cloud computingiin kunuu kan jalqabee mitire so kana maal godhare biyyoota hundarratti Jarmanii Awurooppaa maali biyyoota addunyaarra jiran kan hundarra konteenantiidhaan hundarratti daataa seentariidhaan kana adda babaasan jecha. Maaliif tokko akka tasaa yoo gubate fakkeenyaaf yoo dhahame fakkeenyaaf yoo adagaan biraarra kaga'u ta'e daataa seentariin biraadhaa irraan godhaa jira waan ta'eef wanni sirra gahu hin jiru jecha. Technically reroute godha jecha bira. Daataan bakka hunduma zoora barbaayisa. Maaliif bakka takka qofan ta'u. Asirratti waa afaan ittiin qabanii yeroo darbee yeroo Iraan biyyoota baay'ee dugaleessaa keessatti Google faa Microsoft faa ni dhahaa jettee turte wanti isaanii ofiisiidhaan isaanii kan Dubaay keessa jiru faa so gaafa sana daataadhaan achi jiru sun osoo sarvarii achi jiru dhahame
maaltu uumama kan jedhu akka riiksitti illee dalaginee irratti marannee ture. Wantoonni suni fakkeenya faayidaan isaa guddaan yoo kan baha jiddu galeessaa keessatti osoo daataa seentariin sun dhahame osoo sarvarii tokko kan dhahamuyyuu ta'e mukaan ofiisaa miti yeroodhaaf intarneetiin rabbashamuu danda'a malee jeeqamuu danda'a malee riiraawut gochuudhaan kan eessaa dhaqe jechuudha. Kan gara biyyoota Awurooppaa biyya itti jiru which is namoonni baha jiddu galeessaa jiran internet isaanii wantoota daataadhaan isaanii kan access godhan even internet iyyuu dadhabuyyuu data center gara Awurooppaa jiru sanitti reroute godha jecha marakin mudate so waa'ee riskii wanti dhamti reebar data jechuun waan hundaa bar data waan hundaa wanti nuti qabnu martinoo doorre almost data dha siyalee yoo kun bade waan baay'eetu bada. So sababa saniitiin adda biyya adda irra godhanii ka Afrikaa jiru, ka Awurooppaa jiru, ka Eeshiyaa jiru, ka Maalii jiru hundinuu walirra zoora jecha. Tokko bade yoo ta'e hin badu daataan keenki. Maaliif wanti maan isaan kana uumaniifu cloud computingii kana wanni uumaniifu saniif waan ta'eef. Which is ati gaafsan amma wanti jira beeta sarvarii jira miti fiber optics jira. Fiber optics fi serveriin kun wal qabata serverii kana mootu seeraan eegama namoonni calma jettee fakkeenyaaf daataa serverii tokko seenuu hin dandeessu mitire security guddaadhaan namni seenu sunu qoratamee authenticate tahee maalummaan isaa beekamee nama waan san seeraan beekumoo hin beene irratti wanti ta'e ka seenuyyuu seenuuf jecha. Yoo garuu akka tasaa gubate yookaan akka tasaa akkaati kaastee amma balaa waraanaatiinis ta'uu danda'a wantoota adda addaatiin yoo wanti tootee ka Afrikaa yoo ka gubatu ta'e ka Eeshiyaatti fufa jecha. Ka Eeshiyaa ka Awurooppaa martinu haala sanii walitti daddabarsaa akka deemaniif infrastructure data cloud computingin kuniyyuu ka gadi dhaabbateef jecha. Which is wanti akkanaa kanneen hir'isuu fi ammallee maaltu beekama wanti biraas uumamuu danda'a garuu daataan amma sa'aatii amma kanatti kan beekamu maali save akka ta'etti. Sababa maali? Sababa cloud computing jiru jecha. Yeah, exactly. Even osoo bakki tokkoyyuu ka dhahamu ta'e bakka biraatti jira daataan sun already sync godhee bakka biraatti akka waan wanti jechuudha akka waan copy godhamee bakka biraa deemee jechuudha. Walumaa galatti kuni maaliif faayidaan isaa guddaan iyyuu osoo kan seentara tokkorratti yoo kan rakkoon uumamu ta'e kuni baay'ee rakkin uumamaas ta'ee ilmi namaatiin dhufu yoo kan rakkinni bakka ho'iitti kan uumamu iyyuu ta'e wanumaan cloudiin kun iyyuu barbaachisaa ta'eef ammas even osoo daataadhaan seentarii tokko bara keebiliidhaan yookiin waayirlesiidhaan maaliif iyyuu bakka ho'iitti kaa'uu ni danda'ani. Garuu gaafa qilleensatti deebisanii sarvarii lafaa jiraatu malee daataa seentarii lafaa jiraatu malee gaafa bootoo adda addaatti godhan yoo bakka tokko iyyuu dhimmi tokko waa ta'e internetii maan access goota yoo meeshaan keessi harkaa bade immoo kun immoo riskii isaa caalallee advaanteejii isaatu natti mul'ata. Garuu mootiyyuu yeroo darbe fakkeenyaaf operating systemii akka Faransaay fa'aa Microsoftiin fayyadamu jedhanii jiranii kuni wantoota yeroo keessa jijjiiramuu danda'an. Fakkeenyaaf operating systemiin yoo toopikii mataa isaa of danda'e riskiidhaan adda addaa kan akka governmentiitti yookiin akka mootummaatti ofii keessa deebiin akka biyyaatti fedhii biyyaa sana yookiin immoo interestii national interest kan jedhaniin isa sana keessa deebi'aniiti of ilaalaniiti wantoota barbaachisu tariiti daataa kan ofii isaaniiti biyya isaanii irratti mootummoonni adda addaa ijaaratu kan mataa keenyaa hojjetan jechuun jiraachuun mala. So wantoonni kun riskii maraa ta'uu danda'a. Eegaltee jirti warama data centerii mataa ishee ijaarrachuu eegaltee jirti already. So amma akkuma ati yaadu jechuuf kaastii mootummaa waliin gabarmentii waliin yoo wal qabsiistee daataan kan kee biyyi wahii farkaa qabaatu fakkeenyaaf amma fudhadhume Amazonii jira, Azurii jira, ka Microsoftii akkasumas Googleetti jiru. Sadanuu yoo kan ilaaltu ta'e addunyaa irratti yeroo ammaa kana powerful ta'anii kan jiran isaanii sadanuu garuu Ameerikaa jiran. Which is data addunyaa guutuu kana isaantu harkaa qaba jecha. Yoo shutdown sirra akka godhan ta'e ati data hankee dhabuuf deemaa jirte jecha. Superpower. So kuni amma fakkeenyaaf Itoophiyaan nama data centerii mataa isheedha ijaarrachuu irratti argamti. Baajanni illee qophaa'ee jira akka dhageette jecha. So kuni amma bareeda maaliif dataan kan kee bakka wahiitti ni hatama yookaan mootuu dataan biyya tokko biyya wahiirra taa'ee biyyi sun sa'aatii barbaaddetti ittiin siyaas faraaraa ofaa dandeessisii galee.
So kanaafuu yoo biyyoonni mataa ofii danda'anii data center mataa ofii ijaarratan ta'e sun hundaamu waan bareeda. So kuni waan baay'ee gareedha. Anyways riskii garagaraa karaa saniinillee akka biyyatti fa'aa hir'isuudhaa fi malee ammallee faayidaa isaa guddaa jala. So har'a waan baay'ee interestii qabu kaasaa jirra kan irraa haasaa jiru mootu waa'ee teeknooloojiiti. Akkuma beekamu Yuursteek Akaadaamii LLC'n mootu yoo dhaabbata barnoota teeknooloojii afaan Oromoon ogummaalee teeknooloojii adda addaa koorsiidhaan isinii qopheessuudhaan afaan Oromootiin kan isinii baasee dhaabbanni kunis dhaabbata mootummaa Ameerikaa biratti hayyama daldalaa mataa isaa kan qabuu fi akkasuma sartifikeetiin isaa sartifikeeta internaashinaal kan ta'e kan kennuudha jechuudha. Kanaafiyyuu Yuursteek Akaadaamiitti dhuftanii barnootaalee adda addaa kanneen akka full stack web development akkasuma immoo app development, waa'ee artificial intelligence, python programming, digital marketing fi computer basics kanneen biroos viidiyoo editingis dabalatee content creation illee dabalatee yeroo gabaabaa keessa kan dabalamaa jiru afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa wantoota hedduu namoota adda addaatiin namoota ogummaa garaagaraa qaban adda addaatiin kan afaan Oromootiin isin barsiisuudha jechuudha. Kanaaf mootiyyuu har'umarraa eegaluudhaan barnoota keessan eegalaa isin jechuu barbaannaa. Koorsiin kun koorsii qophaa'aa yeroo barbaadantti argachuu dandeessanii akkasuma inistiraaktaroonni namoonni barsiisaa taataniitiin dhuftaniitiin Yuursteek Akaadaamii irratti koorsii qopheessitanii barsiisuu barbaadanillee koorsii keessan qopheessitanii fiduu dandeessanii. Saniif mootiyyuu iimeelii info@yuursteek.academy kan jedhu irratti nu barreessuu dandeettanii jechuudha. Kaan immoo liinkii koomentii keessa descriptionii keessa isinii keenya liinkii iddoo barnoota achinnee barnoota keessanii galuu dandeessanii. Anyways as deebisa waa'ee cloud computing baay'ee interestingidha. Wantoota daataadhaan wal qabatan keessattuu serveroota wal qabatanii fi kanneen kana fakkaatan bal'inaan waan baay'ee kaasnee jirra. So mee kanumarratti wanti ati dabaltu yoo jiraate yookiin immoo akka konkiliiniitti illee wanti afee jiraate wanti important ta'e mukaasuu dandeessa. Achi booda mootii qophii keenya gara xumuratti illee deemuu dandeenya. Wanta already kaasnee jirra wantoota baay'ee individual irraa haga sadarkaa mootummaatti jiru. So walumaa galatti cloud computing yeroo jennu akka duraan yaadnu san yookaan mootuu akka mimii faarratti open window gizee jiroosin maskootii bananii cloud ilaalan sanii miti jechaa wanta of danda'e wanta seera mataa isaatiin hundaa'ee kan fiizikaalii bakka wahii sarvaroota gurguddaa security gurguddaadhaan taa'ee nuti ammoo daataa keenya akkaataa fayyadama keenyaatiin akkaataa guddina isaatiin akkaataa wanti haala nuti itti fayyadamnu akkaataa barbaachisummaa isaatiin kan ittiin fayyadamuu dandeenyu daataadhaan keenya bakka itti save goonu yeroo barbaannetti ammoo achirraa access goone internetaan access goone kan ittiin irraa deebisnee daataa keenya hundaayyuu suuraadha waggaa meeqaatti illee argachuu ni dandeessa yeroo ammaa kana jechaa so kanaafiyyuu kana akkasumas biizinasootni illee akkasumas individual irraa hanga biizinasoota gurguddaatti wanti kun kan ittiin fayyadamamaa tures kan ittiin fayyadamamaa jirus wanta powerful ta'edha jecha akka nuti yaadnu sun ta'in. So kanaafiyyuu I hope wanta baay'ee kaasnee jirra kana wanti dabaluu waan jiru natti fakkaatu kanuma. Baay'ee galatoomii. So kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kuni kan dhaggeeffataa turtan Yuursteek Poodkaastidha. Yuursteek Poodkaastiin immoo sagantaa miidiyaa wantoota teeknooloojii wal qabatan akkasuma immoo kaka'umsaa fi gara biizinesaatti wal qabatu irratti kan mari'atudha jechuudha. Kanaafuu hopefully akka jaallattan abdiin qabna. Subscribe, share, like gochuudhaan nu waliin taasisan jechuun barbaada. Hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura.